Akkam jirtu barattoonni keenya har'a immoo mata duree ati barataa akkamiiti jedhu qabadheen dhufee jira. Nu hordofa. Ati barataa akkamiiti? Akka qorannoon agarsiisutti barataan bakka saditti qoodama. Isaanis barataa kaka'umsa olaanaa qaban, barataa barachuurratti kaka'umsa giddugaleessa qabuu fi barataa suutumee jedhamuun qoodama. Ati barataa akkamiiti? Yeroo baay'ee ilaalchi dogoggoraa namoota keessa jiru ni mul'ata. Barataa cimaa fi barataa dadhabaa jechuun qoodu. Akka barataa dadhabaan hin jiru. Barataan jiru barataa suuta hubachuu danda'udha. Kanaafuu ati barataa dadhabaan ofiin jettee yaaddee beektaa? Har'a dhugaa jiru hubatta waan ta'eef viidiyoo kana sirriitti ilaalee share subscribe godhi. Barataa dadhabaan hin jiru. Qorannoon akka agarsiisutti barattoonni bakka sadiitti qoodamu. Isaanis tokkoffaa barataa barachuurratti kaka'umsa olaanaa qabu, lammaffaa barataa barachuurratti kaka'umsa giddugaleessa qabuu fi sadaffaan barataa suutumeedha. Xiyyeeffannoon koo viidiyoo har'aa isa sadaffaadha yookaan barataa suutumee isa jedhamudha. Akka aadaatti namoonni barataa kanaan barataa dadhabaa jedhu. Dhugaan jiru garuu barataa dadhabaan hin jiru. Haala itti hubaturraa ka'ee barataan bakka sadiitti qoodamu ilaalleerra. Kanarraa kan hafe barataan dadhabaa jedhamu hin jiru. Karaa biraatiin yoo ilaalle barataan tokko guyyaa guyyaan barachaa deema. Barataan biraa guyyaa qormaataa barata. Barataa sadaffaan kan barnootarraa fagaate yookaan barnootarraa fagaata. Barattoota kanneen sadan keessaa eenyutu milkaa jettanii yaaddu? Isa guyyaa guyyaan barachaa deemu moo? Isa guyyaa qormaataa baratu moo? Isa barumsarraa fagaatetu milkaattanii yaaddu? Akaakuu barattootaa kan murteessu isa kanadha. Barataan dafee yookaan guyyaa guyyaan barachaa deemu, barataa guyyaa qormaataa baratuu fi barataa barumsarraa fagaate. Kanatu adda addummaa barataa gidduutti uuma. Kanatu barataa kaka'umsa olaanaa qabu, barataa kaka'umsa giddugaleessa qabuu fi barataa suutumee jedhamee akka murtaa'u kan nama taasisu yookaan kan taasisu isa kanadha. Har'a gaafilee kanneen akka of gaafattu nan barbaada. Ati barataa akkamiiti? Ani barataa dadhabaadha jettee yaaddee beektaa? Kutaa tokko gara kutaa itti aanu kan darbuu dadhabdee kuftee beektaa? Qormaata qoramtee bu'aan qormaata keetii baay'ee xiqqaa ta'ee beeka. Ani gatii hin qabu jettee yaaddee beektaa? Dhiirri akkanaa sitti dhagahamuu danda'a garuu waan namatti tolu barataan kamiyyuu jijjiiramuu ni danda'a. Viidiyoo kana booda jabaattee kan hojjettu yoo ta'e, eenyummaa yookaan akaakuu yookaan gosa barataa kamii akka adda baastee beekta yoo ta'e, ammallee ati milkaa'uudhaaf hiree qabda. Barattoonni bakka sadiitti akka qoodamu kan isaan taasisu ilaalcha isaan ofii qabanidha. Gaafileen amma nuti kanaa olitti kaasaa dhufne ilaalcha barataan tokko ofiif qabu irratti hundaa'uudhaan barataan bakka garaagaraatti qoodamaa nama jechisiisa. Karaa biraatiin barataan tokko dadhabaa kan ta'uu danda'u ilaalcha inni ofii qabu qofaan. Ani dadhabaadha jedhee kan yaadu yoo ta'e dhuguma dadhabaa ta'uu danda'a. Ani milkaa'uu hin danda'u kan yaadu yoo ta'e dhuguma milkaa'uu hin danda'u ta'a. Ani laafaa jedhee kan yaadu yoo ta'e dhuguma laafaa ta'uu danda'a. Kanaan alatti barataa dadhabaan hin jiru. Ati ilaalcha kana sammuu kee keessa jira yoo ta'e amma ilaalcha kana jijjiiruu dandeessa. Ani dadhabaadha ofiin jettee yaadda yoo ta'e ilaalcha kana jijjiirtee ani cimaa jechuu danda'uu qabda. Waan hojjechuuf yaadde hunda hojjechuudhaaf sammuun kee ga'umsa qaba. Sammuun nama kamiituu dhalootaan wal qixa. Adda addummaan inni guddaan akkaataan namni ilaalcha ofii isaatii qabuu fi akka sammuu isaatti fayyadamutu garagara. Ati sammuu keetti akkamitti fayyadamaa jirti? Barnoota barachaa jirtu qo'attee qabxii gaarii fiduudhaaf kan yaadde yoo ta'e, kan murteessite yoo ta'e qabxii gaarii fiduu dandeessa. Ani kana booda cimaa ta'een argamuu qaba jettee ilaalcha mataa keetii kan jirtu yoo ta'e ati cimaa taatee argamuu dandeessa. Ilaalchi namni tokko mataa ofiitiif qabu jireenya nama tokko irratti dhiibbaa guddaa qaba. Ilaalchi ati ofii qabdu si jiraachisa yookaan si jeessa. Ilaalchi ati ofii qabdu cimaa si godha yookaan dadhabaa si taasisa. Kanaafuu ilaalcha kee jijjiirtanan ati bakka barbaadde ga'uu dandeessa. Karaa biraatiin barataan tokko ilaalchi maatiin isaa isaaf qabu, ilaalcha hiriyyoonni isaa isaaf qabanii fi ilaalcha barsiisaan isaa isaaf qabu irraa
of baraaruu qaba. Ati dadhabaadha akkasiin jedha yoo ta'e amantee fudhachuu hin qabdu. Lakki hin danda'a. Hojjechuu hin danda'a. Yeroo kootti fayyadamuu hin danda'a. Umrii kootti fayyadamuu hin danda'a kan jettu yoo ta'e dhuguma ni dandeessa. Ilaalcha nama biraa ofirraa qolachuu qabda. Akka ormi siin jedhe osoo hin taane, akka namni biraa siin jedhe osoo hin taane, waan namni biraa si waa'ee kee dubbatu osoo hin taane, ati waa'ee kee dubbachuu dandeessa. Hamma namni siin jedhu hin geessu, hanga ati ofiin jettu geessa. Namni haga ofiin jedhu ga'a. Namni haga namni biraa isaan jedhu osoo hin taane, haga ofii jedhu ga'a. Hiriyyaan kee yookaan maatiin kee yookaan naannoon kee ati dadhabaadha akkasiin jedhu yoo ta'e, har'arraa kaatee yaada kan ofirraa garagalchuu qabda. Lakki dadhabaa miti, ani cimaadha kan jettu yoo ta'e dhugumaatti cimuu dandeessa. Kaayyoon viidiyoo kanaa inni guddaan akkaataa ati yaada dadhabaa ta'e ofirraa kuffistuudha. Akkaataa ati ilaalcha hamaa ta'e ofirraa kuffistee gara ilaalcha gaariitti dhuftudha. Akkaataa ati onnattee gara hojii keetti yookaan gara barumsa keetti itti deebitu kan si gargaarudha. Kanaafuu ani cimaadha jettee kan amantu yoo ta'e ati cimaadha. Galmee seenaa keessatti namoonni gurguddoon addunyaa irratti beekaman seenaawwan kufaatii baay'ee galmeessanii keessa darban. Garuu abdiin kutanne bakka kufanitti hin hafne. Akka du'anitti hafu malee akka kufanitti hin hafan jedhama Maarksi Oromoo. Kanaaf namoonni gurguddoon addunyaa kanarratti har'a beekaman baay'een isaanii seenaawwan kufaatii baay'ee keessa darban jechuudha. Kanaafuu barattoonni suuteyyiin yookaan kaleessa ilaalcha nama biraatiin tuffatamanii dadhabaa jedhaman akkamitti gara shaampiyoonatti akka ce'an kan wajjin ilaallu ta'a. Akka fakkeenyatti kan keenya keessaa tokko Toomaas Eedisanii fudhanna. Toomaas Eedisan lammii Ameerikaa ta'ee nama kalaqa baay'eedhaan beekamu keessaa isa tokkodha. Namni kun kalaqawwan 1997 ol kan galmeesse yoo ta'u kalaqa ibsaa yookaan ampuulii ibsaa har'a addunyaan itti fayyadamaa jiran kana kan gumaache isa. Beekamtii isaa kanaan dura Toomaas Eedisan barataa baay'ee laafaa ture yookaan barataa mana barumsaa keessatti qabxii fiduu dhabeessi baay'ee kufee fi mana barumsaa gaggeeffame ture. Yeroo tokko barsiisaan Toomaas Eedisan xalayaa barreessee gara haadha isaatti erge. Kana booda gara barumsaatti akka hin deebine ilmi kee baay'ee dadhabaa fi kan barnoonni isaaf hin galle waan ta'eef gara mana barumsaa hin ergin jedhee xalayaatti barreesse. Haati isaa garuu akkas jettee dubbisteef. Ati baay'ee cimaadha. Ati baay'ee nama guddaa akka taatuu fi barataa baay'ee cimaa akka taatu barsiisaan kee ragaa sii ba'eera jabaadhu jettee faallaa gootee dubbisteef. Toomaas Eedisan sababa laafina isaarraa kan ka'e carraa mana barumsaa keessa turuun argame. Dhumarratti garuu nama baay'ee milkaa'aa fi addunyaadha bu'aa guddaa buusee darbe keessaa isa tokkodha. Toomaas Eedisan kalaqa ampuulii ibsaa hojjechuudhaaf si'a 999 kufeera. Akkas jedhe. Si'a 999 karaa ittiin ampuuliin hojjetamu baradheen jiraa jedhe. Toomaas Eedisan barataa laafaa yoo tures kufaatiin hiriyyaa milkaa'inaa akka ta'e naa gale. Akka du'anitti malee akka kufanitti nafanii jedhama. Affaa Helen Keller alaanna. Helen Keller waggaa tokkoo fi ji'a ja'a ishiitti yookaan gaafa umrii ishii waggaa tokkoo fi ji'a ja'a ta'u dhukkuba tasa ishee qabeen gurraa fi ija ishii dhabde. Keller gurraanis hin dhageessu ijaanis hin agartu. Abbaan ishii haala dhukkubbii ishii yookaan fayyaa ishii gubbaatti osoo abdiin kutin intala isaa kan ijaa fi gurra hin qabne tana barsiisuudhaaf murteeffate. Barsiistuu Aanaa Silvaan jedhamu qacaree fi akka ishiin barsiistu godhe. Barsiistuun kunis harkaan xoxxoquudhaan akka ishiin bartu taasiste. Helen Keller waggaa ja'a walitti fufiinsaan erga baratte booda barumsa ishii kanaan koolleejjii irraa eebbifamte. Barattoota bara ishii keessaa jabduu fi beektuu jedhamtee leellifamte. Kitaabota gurguddoo 5 barreessitee erga maxxansiisteen booda waltajjiiwwan gurguddoo addunyaatti argamuudhaan dubbii onnachiisoo dubbachuudhaan namoota baay'ee seenaa isaanii akka jiramu gooteerti. Namoonni baay'ee sadarkaa gadiirra akka fooyya'an yookaan namoonni baay'een abjuu isaanii akka milkeeffatan gargaarteerti. Hubadhaa. Helen Keller nama arguus dhaga'uus hin dandeenye taate. Bifa kana keessa turtee baratte jechuudha. Haala kanaan barattee boodarratti kitaaba barreessuu fi namoota biroo barsiisuu qaqqabde. Kanaafuu barattoonni osoo fayyaa qabnu, osoo gurraa fi ija qabnu, osoo qaamni keenya guutuu ta'ee jiru akka barataa hin dandeenyetti of ilaaluu hin qabnu. Akka abdii hin qabnetti akka gochuu hin dandeenyetti of tilmaamuu hin qabnu. Karaa biraatiin namoonni yookaan barattoonni qaamni keessan miidhama qabu. Arguus haa ta'u dhaga'uus kan hin dandeenye. Isin akka nama kamittuu barachuu hin dandeessu. Barattanii guddaa ga'uu, hojjettanii milkaa'uu, ofirra dabartanii kan biraa gargaaruu waan dandeessaniif abdii kutuu hin qabdan. Daffaa Albert Einstein ilaallu.
Albert Einstein saayinsistii guddicha yookaan hayyuu addunyaa kanaa jedhamee beekama. San dura garuu hanga umriin isaa waggaa 11 ta'utti nama danda'ee dubbachuu hin dandeenyedha. Yeroo baay'ee mana barumsaa keessatti qabxii gadaanaa waan fideef mana barumsarraa ari'ameera. Guyyaa tokko barsiisaan isaa isa waamee ati har'a qofa osoo hin taane gara fuulduratti illee nama barachuu hin dandeenye jedhee itti himedha. Dhumarratti Albert Einstein hojiin inni hojjete qorannoon inni qorate hanga har'aatti namoonni baay'een hiikuu yookaan namoonni baay'een ittiin fayyadamuu hin dandeenye waan guddaa hojjetee darbeera. Har'a namni waa'ee isaan beekne hin jiru. Har'aan dura yookaan seenaa har'a beeknu dura kaleessa barataa akkamii ture? Barataa suutumee ture jechuudha. Yookaan namoonni biraa barataa dadhabaa ittiin jiru turan. Atis hin dandeessan. Seenaan kee har'aa seenaa kee baruu hin murteessu. Haalli amma ati keessa jirtu jijjiiruu barbaadde hin jijjiirama. Nan godhaa nan hojjedha hojjette hojjechuu dandeessa. Seenaa haaraa galmeessuu qabu jette seenaa haaraa galmeessuu dandeessa. Einstein kaleessa mana barumsaatii ari'amaa ture. Dhumarratti garuu yuunivarsiitiin baay'een akka isaan biratti barsiisuuf isa kadhachaa turan. Dhaabbilee baay'een kolleejjonni baay'een koottuu nu biratti barsiisii koottuu nu biratti hojjedhanii maal gochaa turani isa kadhachaa turan. Ilaala seenaan kaleessaa fi kanarraa gargar ta'e jechuudha. Namni seenaa isaa jijjiiruu barbaade barataan seenaa isaa jijjiiruu barbaade seenaa isaa jijjiiruu danda'a. Affaa Charles Darwin ilaallu. Charles Darwin gaafa barataa turetti barataa cimaan turre yookaan qabxii gaariis hin qabu. Abbaan isaa gaaf tokko ati nama ofiifis maatii keetiifis waa gochuu hin dandeenye jedhetti dheekkame. Itti dheekkamuu qofa osoo hin taane akka inni mana barumsaa addaan kuttee keessaa taasise. Har'a namoonni baay'een ilaalcha akkanaa siniif qabaachuu danda'u. Ati gatii hin qabdu ofiifis namaafis hin taatu namni sin jechuu danda'a. Namni ati barattee san geessuu sin jechuu danda'a. Ila asirraa barachuun gaariidha. Ati akka namni sin jedhu osoo hin taane hanga ofii keetii yaaddu geessa jechuudha. Waan gochuu barbaadde gochuudhaaf humna qabda. Sammuun kee waan ati itti himte hunda gochuudhaaf ni danda'a. Jabaadhu jedha. Darwin dhumarratti yaadiddama addaa qabachuudhaan addunyaan kun bifa biraa akka qabaattu yookaan yaada biraas yaada akka jalqabdu gochuu danda'a. Keessumattuu yaadiddama jijjiirama suutawaa jedhamu addunyaa tana yaada biraa yookaan ilaalcha biraa akka ishiin horattu gochuu danda'eera. Kanaaf kaleessa barataa laafaa ta'uun yookaan barataa suuteyyii ta'uun har'a gubbaatti gara fuulduraa gubbaatti dhiibbaa qabaachuu hin danda'u. Namni of jijjiiruu danda'a. Namni bakka kaleessa jirutti boru argamachuu hin danda'amu. Inni guddaan murteeffachuudhaan of jijjiiruuf yaalu. Shanaffaa Sir Isaac Newton ilaallu. Isaac Newton gaafa mana barumsaa tures ta'ee kolleejjiidhaan yommuu ibsamu qabxii gaarii hin qabu. Garuu saayinsistii beekamaa addunyaa kanaa ta'ee waamamuu danda'eera. Jaffaa Louis Pasteur. Louis Pasteur ilma hiyyeessaa ture. Abbaan isaa gogaa duuguudhaan qarshii achirraa argatuun isa barsiise. Namoonni baay'een ilma gogaa duugduu jedhanitti qoosu turan. Qaba hiyyummaa abbaa isaarraa kan ka'een Louis Pasteur yommuu barataa turetti hojii humnaa hojjechuudhaan mallaqa achirraa argatuun of gargaaraa ture. Haala kanaanis haa baratu malee barataa cimaan ture. Ta'us Louis Pasteur waggaa 17ffaa isaatti digirii jalqabaa fudhachuudhaan nama guddaa fi saayintistii addunyaa kanaa ta'uu danda'eera. Kana qofa osoo hin taane sababa beekamtii isaarraa kan ka'e dhaabbanni baay'een akka addunyaatti maqaa isaatiin siidaa baay'ee isaa dhaabanii jiru yookaan dhaabbilee baay'een maqaa isaatti moggafamanii jiru. Atis har'a barataa laafaa jedhamte yoo beekamte yookaan namoonni biroo dadhabaa inni kan waaman yoo ta'e seenaa kee kan jirtu yoo ta'e namoonni har'a maqaa kee bifa gadhanaan waaman kun boru siidaa sii dhaabu. Inni guddaan sammuu keetti fayyadamuu, yeroo keetti fayyadamuu fi umrii keetti hojjechuu. Asitti kan hubachuu qabdu ati barataa dadhabaa miti. Haala har'a keessa jirtu kan adeemsa ammatti deemaa jirtu kan jijjiiruu dandeessa. Sammuu keetti fayyadamte yoo ta'e, yoo hojjette yoo ta'e jijjiiramuu dandeessa. Inni guddaan hojjechuudha. Inni guddaan barachuudha. Inni guddaan qo'achuudha. Hojjetanii kufuu hin danda'amu. Yaalanii kufuu hin danda'amu. Inni guddaan dursanii kufuu miti. Ati dursitee kufuu hin qabdu. Qormaata gara fuulduraa jiruuf dursitee yaadan kufuu hin qabdu. Wanni hamaan barataa dadhabaan barataa dursee yaadan kufedha. Haalli ati keessa jirtu. Xiinqee xiqqaa ta'uu danda'a. Tuffatamuu dandeessa. Barataan kun jireenya kee gara fuulduraa murteessuu hin danda'an. Inni guddaan ati miira kana keessaa bahuudhaaf yaaludha. Keessa keetti nan danda'a miira jedhu ijaaru. Mee yeroo muraasa fudhu yaadi. Haala akkamii keessa jirta? Ilaalchi namoonni sii qaban maal fakkaata? Ilaalchi ati ofii qabdu maal fakkaata? Namoota amma akka addunyaatti seenaa isaanii kaafne kan biroof qabi ilaali. Kaleessa maal keessa akka turan har'a immoo akkamitti akka bakka beekaman ilaali.
Karaa biraa barattoota suuteyyii maaltu suuteyyii isaan taasisa? Mee ilaalle. Tokkoffaan garaagarummaa hubannooti. Hubannoo barataan ofii isaatiif qabu, hubannoon barnootaaf qabu, xiyyeeffannoon inni hojii isaatiif kennu barataan tokko barataa suuteyyii akka ta'u gochuu danda'a. Lammaffaan kaka'umsa dhabuudha. Barataan tokko kaka'umsa hin qabu yoo ta'e, waan hojjetu hamileen hojjetu yoo ta'e, barumsa jaalatee hin baratu yoo ta'e barataa suuteyyii ta'uu danda'a. Sadaffaa tooftaa qo'annaa wallaaluudha. Barataan tooftaa qo'annaa hin beeku yoo ta'e malatti qo'atu, malatti yaadannoo qabatu, yeroo kam akka qo'atu, akkamitti akka qo'atu adda baasee hin beeku yoo ta'e ramaddiin isaa barataa suuteyyii yookaan suutumee keessatti ramadama jechuudha. Kanaaf kuni karaa ittiin barataan tokko suutumee ta'ee argamu keessaa sababa isa tokkodha. Qabxii arfaffaan deeggarsa dhabuudha. Barataan deeggarsa maatii irraa hin qabu yoo ta'e, deeggarsa hiriyaa irraa hin qabu yoo ta'e, deeggarsa barsiisaa irraa hin argatu yoo ta'e barataan kun barataa laafaa ta'ee argamudha. Shanaffaa barataan tokko barataa suutumee kan ittiin ta'u mala barsiisan tokko ittiin barsiisudha. Haalli barsiisonni barataa itti barsiisan barataa tokko onnachiisuu yookaan laaffisuu danda'a. Kanaaf barataan akkaataa barsiisan itti barsiisu irraa ka'ee barumsa isaatti cimuu yookaan laafuu danda'a. Jaffaan gufuu afaanii yookaan dhiibbaa afaaniiti. Barataan afaan barnoota ittiin baratu tokko sirriitti hin beeku yoo ta'e barumsaatiin maal ta'a laafaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf barattoonni biyya keenyaa kutaa 9 booda afaan Ingiliffaatiin baratu yoo ta'e yookaan 8-7 ol afaan Ingiliffaatiin baratu yoo ta'e afaan Ingiliffaa sirriitti hin beekan yoo ta'e barumsaatiin laafaa ta'uu danda'u. Kunis sababa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Torbaffaan rakkoo xiinsammuuti. Rakkoo xiinsammuu gaafa jennu ofitti amanummaa yoo barataan tokko ofitti amanummaa hin qabu yoo ta'e, ilaalchi inni ofii qabu ilaalcha gadaanaa yoo ta'e, ilaalchi inni barnootaaf qabu ilaalcha gaarii hin taane yoo ta'e, inni kun barataan tokko barataa laafaa yookaan suutumee akka ta'u gochuu danda'a. Egaa barattoota rakkoo akkanaa qaban yookaan barataa suutumee yookaan barataa barumsa laafe akkamitti gargaaruun danda'ama? Tokkoffaa barnoota akkanaa yookaan barnoota akka viidiyoo kanaan darbaa jiru kana isaaf dhiyeessuudhaan onnachiisudha. Barataan barnoota kana yoo dhaggeeffate nana mana onnachuu danda'a. Hamileen isaa kaka'uu danda'a. Barachuu akka danda'u, hojjechuu akka danda'u, rakkoo fayyaa akka hin qabne yookaan immoo sammuun isaa sammuu kamiyyuu gad akka hin taane yoo hubate of jijjiiruu danda'a. Lammaffaa barnoota isaa gosa garaagaraatiin barachuudha. Gochaan ta'uu danda'a, tuttuqqidhaan ta'uu danda'a. Kitaaba dubbisuu qofa osoo hin taane dubbisuu qofa osoo hin taane kallattii garaagaraatiin akkaataa isaa galuu danda'uun mala isaa galuu danda'uun barnoota isaa barachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf bifa mariitiin, bifa gareetiin, bifa gaaffiitiin karaa garaagaraatiin mala adda addaa filatee akkaataa isaa galuu danda'u adda baasee mala kanaan barachuu qaba. Qabxiin inni kan biraa haala sammuun namaa itti hojjetu hubachuu qaba. Sammuun namaa dhaabbataa miti. Kana jechuun har'a laafaa yoo ta'e borus laafaadha jechuun miti. Akkaataa abbaan jijjiiretti jijjiiramuu danda'a. Barataan tokko haala amma keessa jiru keessaa bahuu yoo danda'e akkaataa sammuun isaa itti hojjetu maal gochuudha jijjiiruu qaba. Sammuu isaa onnachiisuu, jijjiiruu, jabaatee hojjechuu, kaka'umsa horachuu qaba. Qabxiin biraa deeggarsa gaafachuu danda'uu qaba. Barataan laafaadha ofiin jedhee amanu tokko yookaan immoo barataan suutumeen tokko maatii isaa, hiriyaa isaa, barsiisaa isaallee gargaarsa gaafachuu qaba. Kana gargaarii naaf hin galle natti himi akkas kanan barbaadaa sanan barbaadee maal gochuu qaba? Gargaarsa gaafachuu qaba. Qabxiin kan biraa tooftaa itti baratu, mala ittiin qo'atu, mala itti yaadannoo qabatu, mala ittiin qormaata hojjetu barachuu qaba. Beekuu qaba jechuudha. Viidiyoowwan akkanaa barumsa akkanaa hordofee karaa ittiin of jijjiiru maal gochuu qaba? Gabbifachuu yookaan barachuu qaba jechuudha. Teekinooloojii adda addaatti fayyadamuudhaan sammuu isaa jijjiiruu yookaan ramaddii amma jiru keessaa gara itti aanutti ce'uu danda'a. Ofitti amanummaa gabbifachuudhaan nan danda'a. Sammuun koo akkuma nama kamiitti hojjechuu danda'a. Waan ani murteeffadhe sammuun koo ni hojjeta. Sammuun koo hamma ani yaade hojjechuu danda'a jedhee of amansiisuu danda'u qaba. Seenaa barattoota suutumee yookaan laafaa dura jalqaba ilaallisan hubachuu qaba. Seenaawwan akkasii dubbisee akka amma namoota kana olitti seenaa tarreessine kan ilaale anis of jijjiiruu danda'a. Namoonni gurguddoon amma addunyaa irratti beekaman kan maqaan isaanii bakka hedduutti ga'u seenaan isaanii kaleessaa akka koo ture anis jijjiiramuu danda'a jedhee of amansiisuu danda'a. Akka waliigalaatti barataan uumamaan dadhabaa ta'e akka hin jirre
barataan kamiyyuu hubachuu qaba. Barattoota gidduutti adda addummaan kan dhufeef akkaataa barattoonni sun itti baratanidha. Mala ittiin baratan, kaka'umsa isaan qaban, qabatama haala sammuu isaanii beekuu fi wallaaluu, deeggarsa gahaa argachuu fi dhiisuu, ilaalcha namoonni isaaf qabanii fi ilaalchi baratichi ofiif qabu akkaataa barataa tokko gargar baasuu danda'a jechuudha. Dhuma irratti barataa laafeyyiin yookaan barataa suutumeen kamiyyuu kan murteeffatu yoo ta'e of jijjiiruu danda'a. Waan gootu ofitti amani. Hojjechuu dandeessaa hojjedhu. Tarkaanfiin ati tarkaanfattu hundi gara milkaa'inaatti akka si geessu amani. Cimtee yoo hojjette, cimtee yoo qo'atte bu'aa cimaa argatta. Kufuuf hin hojjetin, dursiteen kufin, hojjettee yoo kufte garuu akka kaatu amani. Xiilee xixiqqoo yookaan tarkaanfii xixiqqoo gochuu yookaan tarkaanfii xixiqqoo tarkaanfachuu eegali. Kaayyoo fi galma kee ifatti lafa kaayi. Jireenya gara fuulduraatiif, jireenya kee gara fuulduraatiif barnoonni furtuu akka ta'e beekii irratti hojjeta. Mo'attoonni warra gonkuma hin kufne osoo hin taane warra kufanii kaan akka ta'e hubadhu. Baay'ee galatoomii. Yoo sitti tole viidiyoo kana sheer, laayik godhii, sabiskiraayib gochuun dagatinii nagaatti naa ture.